Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan as deemu osoo quba qabaattanii abadan haaluma kamiinuu TikTokiin komattan. TikTok waan gaariidha jechuutti hin jiru. Garuu yoo Rabbiin guddaan tumsa isaatiin nu dhaqqabe malee addunyaan garantaanii deemu jirti. Waan brain chip jedhamu dhageessanii beektu? Microchip hin jenne. Brain chip sinin jechuu jira. Wanti kun waan uumama bakka irraa jijjiiruuf qopheeffamutti jirudha. Brain chip faayidaas ni qaba. Hammeenyas ni qaba. Waan fokkataa nama sodaachisus qaba. Mee gaaromina isaa irraa eegallu. Namticha kana beektanii? Elon Musk jedhama. Social miidiyaan Twitter jedhamu kan isaati. Kaampaanii makiinaa elektirikaa Tesla jedhamu oomishu keessaa gahee olaanaa qaba. Taajira akka addunyaatti beekamu. Nama kanatu karoora addaa kan waggaa 10 hanga 20 keessatti xumuramu qabatee sochotti jira. Elektirooniksii brain chip jedhamu oomishuun bineensota adda addaa irratti yaalii jalqabee jira. Kaayyoon meeshaa kanaa namoota rakkina sammuu fi ijaa qabaniif furmaata qopheessuudha. Sammuun ilma namaa signaala elektirikaatiin dalaga. Yoo waan tokko hojjechuu barbaade signaala elektirikaa nervii keessaan gama qaaman biroo dabarsa. Fakkeenyaaf yoo deemuu fedhe signaala elektirikaa gama miilaa dabarsa. Haala kanaan miilli ka'ee socho'a. Saayintistoonni signaala sammuun dabarsu kana qoratanii meeshaa isa hubachuu danda'u qopheessan. Achi booda buqqee sammuu bananii chiippii kana keessa galchan. Chiippiin kun signaala sammuun dabarsu dubbisaa gama telefoonaa erga. Telefoonni ammoo signaala kana gama waan namni hubachuu danda'utti jijjiira. Chiippii kana fayyadamanii rakkina sammuu keessa jiru sirreessuuf hojii guddatti jiran. Chiippiin kun Neuralink N1 jedhama. Oomisha marsaa jalqabaati. Bu'aawwan chiippiin kun qabu keessaa kan jalqabaa miimoorii sammuu ristoor godhuudha. Fakkeenyaaf nama sababa adda addaatiin sammuun isaa miidhamee waan dabre hunda irraanfate chiippii kana keessa kaayanii waan inni irraanfate ristoor godhan. Haala kanaan sammuun isaa bakka duraatti deebi'ee waan irraanfate hunda yaadate jedhamee tilmaamama. Kan lammaffaaf inni guddaan ammoo namoota ijaan hin argineef ija banuudha. Keessumattuu namoota agartuu ijaa malee dhalataniif teknooloojiin kun faayidaa guddaa qaba jedhamee eegama. Akkaataan inni itti dalagus akkana. Jalqaba sammuu nama kanaa bananii chiippii kana keessa kaahan. Achi booda kaameraa xiqqaa kallacha isaa gubbatti godhan. Kaameraan kun waan isa fuuldura jiru waraabee gama chiippii kanaa erga. Chiippichi ammoo waan kaameraan itti erge gama signaala elektirikaa jijjiiree sammuutti dabarsa. Haala kanaan namni ija malee dhalate addunyaa arguu danda'a jedhamee tilmaamama. Neuralink N1 kun elektiroodii 1024 of keessaa qaba. Kun ammoo suuraa qulqulluu sammuutti mul'isuuf gahaa miti. Fotoon inni gama sammuu ergu kana fakkaata. Neuralink N2 ammoo elektiroodii 16,000 qaba. Suuraan inni gama sammuu ergu kana fakkaata. Qulqullina gahaas qabaachuu baatu guutumatti ijaan arguu dhabuu irra wayyaa. Wanti kun sammuu qofaaf miti. Sirna narvii guutuu keessatti ni hojjeta. Saayintistoonni chiippii kana qaama booyyee keessa kaayanii miila isaa koompitara irraa sochoosuu yaalii godhanii jiru. Haala kanaan qaama booyyee akka ofii fedhanitti ajajuu danda'anii jiru. Yoo wanti kun ilma namaa irratti hojjete nama qaamni isaa rakkina godhatee miilaan deemuu dadhabees tooftaa kanaan sochoosuun ni danda'ama jedhamee eegama. Chiippiin kun waan ilmi namaa uumamaan hin dandeenye hedduus dandeessisuu mala jedhamee abdatama. Fakkeenyaaf nama iji isaa haala gaariin hin argineef argaa ijaa qulqulleessuu, waan fagoo jiru as dhiheessanii zoom godhanii ilaaluu, ijaan dunuunfatanii sammuu qofaan fiilmii daawwachuu fi wantoota uumamaan hin danda'amne hedduu nama dandeessisa jedhamee tilmaamama. Yoo teknooloojiin kun milkaa'ee hojii irra oole, meeshaaleen elektirooniksii kan amma fayyadamnu hedduu faayidaan ala ta'uuf deemu. Fakkeenyaaf eerfoon gurratti kaayatanii waan adda addaa ittiin dhageeffatanis faayidaan ala godha. Sagalee dhageeffachuu barbaadnu qajeela koompitara irraa yookiin telefoona irraa gama sammuu erguu waan dandeenyuuf sababaan heedfoona matatti baadhannuuf hin jiru jechuudha. Kana qofan seenaa. Fakkeenyaaf namni beekumsa guddaa qabu tokko yoo tasa du'e beekumsa inni sammuu keessaa qabu hunda chiippii kana fayyadamanii keessaa waraabuun ni danda'ama jechuudha. Beekumsa isaa guutuu kooppii godhanii nama biroo irratti ristoor godhan. Haala kanaan jaahilli fedhe beekaa ta'uu danda'a jedhamee tilmaamama. Kun tilmaama isaaniiti. Garuu waan dhugaa ta'uu natti hin fakkaatu. Amma gama hammeenya meeshaa kanaa ceena. Meeshaan Neuralink N1 jedhamu kun bineensota irratti yaalii godhamu jira. Akka gabaasni tokko ibsutti yaalii meeshaa kanaatiif hanga ammaatti bineensonni 1500 ol du'anii jiru. Hubadhaa, yaaliin kun bara 2018 keessa eegalame. Waggaa 4 qofa keessatti bineensota 1500 fixe. Gaafa ilma namaa irratti yaalii eegalanis nama hedduutu dhumuuf deema jechuu. Wanti akkaan hamaan nama sodaachisu ammoo meeshaan kun koompitara waliin hojjechuu isaati. Akkuma nuti hundi beeknu koompitarri haak godhama. Yaada akka sammuun nama chiippii kana of keessaa qabu yoo haak godhame namni sammuu isaa haak godhe akka fedhetti taphata jechuu. Fedhuu yakka dalagsiisa. Waan inni beeku keessaa haqee waan ofii fedhu itti galmeessa. Waan inni hojjechuun feene akka dirqamee dalagu godhuu danda'a jechuudha. Wanti kun yoo haasawwan salphaa fakkaata. Yaadame yoo namni tokko Feesbuuka keessan haak godhe waan isinitti dhaga'amu. Yeroo garii Feesbuuka sheekotii gurguddoo haak godhanii muuziqaa irratti maxxansan. Intala qullaa shubbistuu irra kaayan. Isin yoo wanti akkanaa isin mudate akkam taatamme? Kan sooshaal miidiyaa waan salphaadha. Yoo sammuun guutuun haak godhamee namni isin biratti kabajaa qabu waan fokkataa dalaguu eegale akkam gootan. Waan salphaa miti, akkaan ulfaataadha. Ammas waan hamaa birootu jira. Yoo meeshaan kun hedduminaan oomishamee namni hedduun fayyadamuu eegale, dhaabbileen hedduu antivaayirasii qopheessanii kaffaltii ja'aatiin kireessan.
Antivaayirasii kana fayyadamuuf ji'a mallaqa kafaluun dirqama ta'a jechuudha. Yoo ji'a tokko kafaluu irraanfattan, vaayirasiin kumaatamni sammuu keessan keessa seenee isinitti taphata jechuudha. Tana qofan seenaa. Jalqaba irratti chiippii gosa 2 isiniif himee ture. Niiraaliin kennu waan fi inni tu isiniif hime. Waggoota muraasa booda inni 3 fi inni 4 oomishamee magaalaaf dhiyaata. Kanaafuu namni hundi mallaqa guddaa kafalee chiippii haaraa bitachuu qaba jechuudha. Yoo chiippii dullacha mataa keessaa qabaattan, takkisuu taasoyitan yookiin daddaftanii deemuu dadhabdan yookiin hirribatu isin dida, takki hirribaa ka'uu dadhabdan, akka telefoona dulloomee taatan jechuudha. Osoma fayyadamtan isin harkaa cufama yookiin sagaleen hin dhaga'amu. Walumaa galatti qaamni keessan qajeeleen hojjetu jechuudha. Ammas waan kanarra hamaattu jira.